Somaaliyaan waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti mallatteeffame fudhatama hin qabu jedhe. Dhimma waliigaltee ulaa galaanaa mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti kaleessa mallattaa'e ilaalchisee har'a ganama waliigaltee ariifachiisaa kan waame kaabineen Somaaliyaa waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaaf kennamurra gahame fudhatama hin qabus jedheera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Barree walgahii kanarratti haasawaa taasisaniin mootummaan Somaaliyaa lafa galaanaa fi qilleensa biyyattii akka hin sarbamneef kutannoo qabu uummata keenyaaf ni mirkaneessinas jedhan. Gochi kun Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa kan boreessuudha kan jedhe kaabinichi manni maree nageenyaa mootummaa gamtoomanii gamtaa Afrikaa Liigii Arabaa fi dhaabbata walta'iinsa Islaamaa akka gidduu seenan waamicha taasiseera. Kana malees Somaaliyaan ambaasaadara ishee Itoophiyaatti argamu mariif waamuu ishee CGTN'n gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand waliigaltee wixata waaree booda muummee ministeeraa Abiyyi Ahimad fi pirezidaantii Somaalilaand Musee Bii Abdii gidduutti mallattaa ifatti mirkaneessuun isaa ni yaadatama. Waliigaltichi Itoophiyaan ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 humna galaanaa irratti ijaarrattu akka qabaattuu fi Somaalilaandiif ammoo beekamtiin idil addunyaa akka kennitu kan taasisu ta'us ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa isaatiin waliigaltee seena qabeessa kanaan Itoophiyaan humna galaanaa isheetiif ulaa galaanaa akka argattu kan mirkaneessu yoo ta'u, deebiidhaan ammoo Riippaabilika Somaalilaandiif beekamtii akka kennitu waliigaluun keenya biyya keenyaaf milkaa'ina dippiloomaasii guddaatis jedhe. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa wixata galgala baaseen waliigaltichi fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa irratti qabdu mirkaneessuu fi filannoo buufata galaanaa bal'isuuf karaan isaa qas jedhe.